Shamar kafuuna daawwattoota hordoftoota keenya akkuma argitan kana guyyaa har'aa guyyaa addaati. Egaan guyyaan har'aa guyyaa ayyaanati. Guyyaa Oromoo fi Oromummaa jennee urgoofnee deemnudha. Akkuma beekamutti daawwattoota hordoftoota keenya irreechi mormor kan jedhamu biyya Cairootti guyyaa har'aa waan ta'eef egaan qophiin keenya guyyaa har'aa guutuun waa'ee irreechaa ta'a. Qophiilee adda addaa bashannansiisoo fi akkasumas uummata Oromoo kan aadaa Oromootiin faayamee bareedamee dabaalamee deemuu irratti waan baay'ee isin argisiisuuf deemna. Har'a kaanaaf guyyaan guyyaa addaati. Doktorulleen akkuma isin argitan kanatti kuloo guyyaa har'aa akkuma keessummaatti qabadhee isinii dhufee bareedanii addaatanii uffanni aadaa Oromoo kun eddaa dhugumatti nama bareecha. Osoo uffatuma noormaala iyyuu godhanii maal rakkoo qaba. Waagaa isaatu harka ol ka'e malee. Mee doktor akkamii ayyaanni qophiin har'aa maal fakkaata? Akkamitti itti qophooftanii bareedumsi keessan kun illee anaaf har'aa guyyaa addaati. Akkamitti ilaaltanis immoo? Dura durso miidiyaa keessan guddaa kanarratti carraa naa kennatanii affeeruu keessaniif baay'ee galatooma. Dhugumatti akkatti yooma Foddaa TV keessanii kanatti of ilaalu sila kuni anuma jedhee of ilaale dhugaa rabbii. Namni waggaa inni torbe chaayinaatti barate guyyaa tokko seeqatee hin beekne zaaree baqaam das biloot lafa gagta. Amma mana mukkoo bakka uummata akka 90 takka parsantii 99 diimadheera jedha. Parsantii takka naaf beekta. Kanaaf baay'een gammadee ayyaanni irreechaa irree kenna. Bakka Oromoon itti wal argee rakkoo fi badhoo keessa jiru itti wal mari'atu bakka itti waaqa itti galateeffatu waan ta'eef baay'ee natti toleera. Oromoonni addunyaa irra jirtan wanni isin dhaamu qeerroo fi qarreen Cairo keessa zanaafataa jedhanii mimmiidhaganii akka nuyi nu caalaa nu daran jechuun warri yeroo qaban qophaa'aa jiru. Iqirta. Alo eessa jirta? Kuroo gadi yaa'utti jira kophee godhannee gabbaa jira. Reedii anaaf reedillee. Laala anumaaf reedii qofa eessa jirtati? Amma gaddeebi ayyee gabbaane. Gaddeebi suuqii amma jimaa bira gabbaane. Ayyee. Dhiifama kuni jaala kenna jaala mubaarak musammaati. Dhufa jiran nama hedduun deemaa jira akkuma beekamu Abduu Seen jira, Mubaarak jira, Maamma Kadir Silxee jira, Abdii Muktar jira, Tolchaan jira, Reediin jira, qeerroo fi qarreen jaarsa fi jaartiin sheeka fi qeessin hundi jira. Cairo keessa ciqiciqni zinnis haraama halaala wanni jiru. Oromummaa qofaan akka Oromoo duriitti waaqa gurraachaa beeka waan ta'eef Cairo keessa waan akkasitti jira. Ati abaawoodha, ati kafaawoodha, ati shaneedha, ati bilxiginnaadhaan hin jiru. Oromoodha. Oromummaa biyya irraa baane Oromummaa biyyatti dhumaa jirra asittillee ayyaana Oromoo irreeffanna jedhee Oromoo wal argaa kaabaaf kibbaa bahaaf dhihaa Jimma Ilu Abbaaboor Walloo Wallaggaa Arsii Baale Harargee Gujii Boorana Karrayyuu tokko osoo nafin Oromummaa qofaan ilmaan abbaa tokko waan taaneef Oromiyaa irratti waan dhalataniif wal jaalatan wal jabeeffatan waan ta'eef carraan kennu keessaniif galatooma. Daawwattoonni immoo ustaanii nu ilaalina like share comment godhaati. Namni na jaalatanii illee jiraata. Asli wayyaa itti naa hima. Description jala isinii kaa achi jala subscribe godhadha. Kan godhaa ishee. Baay'ee jaalladha. Galatooma doktora keenya. Egaan daawwattoota hordoftoota keenya amma qophiin kallattii mangara imalaatitti deemaa jirra. Waan baay'ee namatti toludha. Oromummaa jechuun waan baay'ee bakka miira kee kana keessa gammachuu wayii galcha. Kanaaf gammachuu kana akka isinillee nu waliin simattan abdii qabna. Isinis bakkuma jirtanitti osoo hin tuffatin irreeffannaa keessan bifa qindaawaa ta'een bifa Oromummaan urgaa'e tokko walitti qindaa'atanii Oromummaa keessan argisiisaa kun waan biraa miti. Amma fakkeenyaaf biyya jiraannee hiriiraan baanu garuu biyyuma kana keessa teennee sagalee keenya addunyaaf argisiisu akkasumas immoo Oromoon dirqama waggaatti yoo wal arge baay'ee gaariidha. Maaliif yaada wal jijjiiraa wantoota wal barsiisan baay'eetu jira. Wantoota akkanaa kana guuttachuudhaaf jecha Oromoon yeroo kamiyyuu irreeffata jechuudha. Kanaaf irreechi mormor qophiin isaa qophii addaati. Haala hin eeggamneen eegamaa jira. Maaliif baroota hedduu keessatti biyya Arabaa kana keessatti baay'ee rakkisaadha. Garuu biyya kana keessatti rakkisaa ta'ullee bifuma saniin haala koominiitiilee adda addaa jala deemnee haala kana mijeeffachuu dandeenya irra qophiin irraa bakka qophii maal jedhee isinii hima. Achitti warri dhiirota chiikota laallattanii warri chiikota immoo dhiirota laallattanii namoota babbareedaa kana laal Oromoon fokkataan qabu. Durumaa bara Oromoon fokkataan qabu. Oromoon babbareedaa bichaadha. Achi keessatti waan akka laayivii kanallee isiniif dhufna waan ta'eef
Live keenya illee kallattiidhaan akka nu hordoftan abdii isinirraa qabna. Mee akkaman har'a bareedeera? Akkam? Waan baay'ee namatti toludha. Egaan daawwattoota hordoftoota keenya isinitti dheeressuun barbaannu har'a guyyaa ayyaanati waan ta'eef dubbii cinqii olii gadii kana hin barbaachisu. Kallattiidhaan imala keenya eegalla. Imala keenya hojii turtii gaarii.